Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka moltan oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isin dhageessisa Allalisee Wadaajooti. Mootummaan wayyaanee ammallee rakkoolee biyyattii hiikuuf osoo hin taane umurii sirnichaa dheereffachuuf shira adda addaa xaxaa akka jiru addi bilisummaa Oromoo ibse. Ayyaana guyyaa gootota Oromoo waajjira hayyuduree abaa'ootti kabajame irratti hayyudureen abaa'oo obbo Daawud Ibsaa akka ibsanitti mootummaan wayyaanee ammallee olola kijibaan yeroo bitachaa jira. Ummati Oromoos qabsoo isaa jabeessee itti fufuu akka qabu hayyudureen abaa'oo dhaamaniiru. Bal'ina isaa dhaabasaan qindeesseera. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa ammallee nagaa buusuuf fedhii hin agarsiifne. Mootummaan Itoophiyaa kan itti jiru ololaan yeroo dheereffachuudha. Abaa'oon akka manutti garuu ololli kamiyyuu sirnicha fuuldura deemsisuu hin danda'u. Imaammata kijiba, haasaa kijiba, propagaandaa kijiba kana ofirraa dhiisanii dhugaa ofitti haasa'aa jennaan jechuudha. Obbo Daawud haasaa isaanii keessatti akka hubachiisanitti rakkoo Itoophiyaa hiikuudhaaf waa hunda dura wanti lama irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Tokkoffaan gaaffii uummata Oromoo fi gaaffii cunqurfamtoota haqaan deebisuuf qophii ta'u. Kalammataa immoo uummatoota Itoophiyaa hundaatiif sirna dimokiraasii ka legitimacy yookaan immoo beekumtii dhugaa uummatarraa isaa sirna sana irratti warra aangootti ol bahaniif kennu ka uummata of keessaa baase sirna kana gadhaabuudhaaf sirna dimokiraasii sana liqeemsuu fi fudhatu qophii ta'u. Obbo Daawud akka ibsanitti rakkoo biyyattii hiikuudhaaf ammallee carraan gabaabduu ni jira. Yeroon gabaabduu kun garuu ijjannoo murteessaa fudhachuu gaafata. Waa furuuf yoo ta'e qulqullinaan yoo hojjetanii isee kanatti deeman qofa. Kana gochuuf weerara waraanaa Oromoo irratti diriirsanii sadarkaa tokkoffaatti dhaabuun sun immoo isa dhumaatiif ka har'a dhaabanii boorummoo ofirraa yeroodhaaf propagaandaadhaaf dachaasanii boorummoo deebisanii diriirsanii labsamuu baate Oromoo irraa sirna waraanaatu jira. Kooni dhaabbatu. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa haasawaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo kan kutaa tokkoffaasaa qophii keenya xiyyeeffannoo har'aa keessatti isiniif dhiyeessina. Hawaasti Oromoo Meelboorni keessa jiraatanis guyyaa gootota Oromoo kana eebila 15 bara 2018 haala ho'aan kabajataniiru. Ayyaanni kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaan eegalamee qophiiwwan garagaraas dhiyaataniiru. Hoggantoonni abaa'oo ayyaanicha irratti argamanis seenaa guyyaa gootota Oromoo hawaasaaf ibsanii jiru. Seenaan gootota Oromoo kaleessaas qabsoo bilisummaa Oromoo har'aa keessatti jabaatee akka itti fufuuf hubachiisaniiru. Ayyaana kanarratti hawaasti argamanis caalbaasiiwwan adda addaa irratti hirmaachuun deeggarsa qabsoo bilisummaa Oromoof qaban bifa miidhagaadhaan mul'isaniiru. Ayyaanni guyyaa gootota Oromoo kun biyya keessaa fi biyya alaattis haala adda addaatiin kabajamaa jira. Gabaasaalee kunneenis dhaabasaan walitti qindeesseera. Qeerroon bilisummaa Oromiyaa keessa jiran ayyaana goototaa kana haala adda addaatiin kabajaa jiru. Dargaggoonni naannoo Gincii jiran alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun dungoo qabsiisuudhaan ayyaanicha kabajaniiru. Magaalaa Amboo, Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Jimmaa, Yuunivarsiitii Baardaar, Mi'eessoo magaalaa Asaboot, Machaaraaf naannoo garaagaraatti dargaggoonni Oromoo walitti dhufuutiin gootota Oromoo yaadataniiru. Qabsoo irratti kanneen wareegaman hunda yeroo yaadatanittis wareega qabsoo bilisummaa Oromoof barbaachisus baasuuf qophii ta'uu isaanii hubachiisaniiru. Akkasumas ayyaanni goototaa kun Afrikaa Kibbaa, Awurooppaa keessaa Switzerland, Ameerikaa Kaabaa, Awustiraaliyaa biyyoota adda addaa keessatti bifa addaatiin kabajamee jira. Ayyaana kana hunda irratti kan himame guyyaan gootota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti bakka adda addaatti wareegamaniif kabajaa kennuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uufis wareega barbaachisu baasuuf qophii ta'uu isaanii hubachiisaniiru.
siidaan goota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegameef hojjetame. Oduun Oromiyaa kibbaarraa nu gahe akka ibsutti siidaan ijaarame kun kan qabsaa'aa Jiloo Jaldeessaati. Miseensoti qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa kibbaa siidaa kana eebila 15 ijaaruun xumuraniiru. Qabsaa'aa Jiloon lola eebila 3 bara 2018 wayyaanee waliin taasifame irratti kan wareegame ta'uu maddeen keenya nuuf ibsaniiru. Waraanni Agaazii ilmaan Oromoo 4 godina Gujii keessatti ajjeesuun gabaasame. Maddeen akka ibsanitti ajjeechaan kun kan raawwatame uummata nagaa irratti. Akkasumas Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti maanguddoo tokko buufata konkolaataa keessatti akka ajjeeste beekameera. Magaalaa xiqqaa Garba Aannoo jedhamtu keessatti immoo Agaaziin poolisoota Oromiyaa 3 rasaasaan akka rukute beekameera. Isaan keessaa tokko battalumatti yooduu lamaan immoo hospitaala Bulee Horaa keessatti yaalamaa jiran. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaaf waliin nagaan nuuf tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Gotuma dan budane gerodina sodane gadina jilbifane gachana bebo kamna kawebra sasas kamna idano jabesina gabron bata bukimna malato ada kamna urjika rashaniti Tunga di sauda malato enyumati gidunsa magariza nanauni sadi mada walkau mirongese jajaben kochimada geranzon kochimada Aji simigangali keronokale Nino galabi sodazini rajedukale Aji simigangali keronokale Nino galabi sodazini rajedukale Jabeni bupulana pause de gareni inkenu daloni biya pasa le takadua morkura sasa ingira daloni jabeni bupulana pause de gareni inkenu daloni biya pasa le takadua morkura sasa bobo kizajira keroni bumata pasa jabeni intenye arasifininsa akuma kale se tigadeni bobo kizajira keroni bumata pasa jabeni Kaduti kae singarum puntu fira lole nyuma kita gartisi abani jodu e kaera ilma tuwe gakarabasa sanyi badaza tudarara wara beti e kaera wara beti e kaera wara beti ro e kaera wara beti e kaera wara beti ro e kaera lolia kero irre to kuma jinsena gamto me to kone dina bukuna ya Nagam to me to go le dina bukuna ya kero irata kumachi dina to me gam to me dina bukuna ya kero aso kugaren karara ya kero illo to kae findoltu ya kero tiliksi hunde ambukisi ya kero akai namne dishi ya kero irata kumachi nagam to me to go le dina bukuna
qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an dhaabasaa Waaqjiraati. Itti dhiyaadha. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti baatiin ebilaa waan addatti itti yaadatamu qaba. Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon imala qabsootiif jecha otoo gara Somaaliyaa deemanii harka shiftootaatti bu'anii kan wareegamaniif boolla tokkotti awwaalaman baatii ebilaa keessa. Haalli kun mooraa qabsoo Oromoo keessatti haala gaddisiisaaf naasisaa ture. Haa ta'uti qabsoon bilisummaa Oromoo haala kana keessaas dandamatee ba'e. Haala kanaan bara 1980 gara jalqabaa keessa addi bilisummaa Oromoo baatiin ebilaa keessumaayyuu ebilli 15 guyyaa gootota Oromoo akka tahee yaadatamu labse. Erga yeroo sanaa kaase baatiin kun guyyaan 15ffaa dirree qabsoo bakka qabsaa'onnii fi uummanni Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof mararfannoo qaban jiran maratti kabajamaa yoo naga'eera. Amma barrisaa bara 2018 keessa jirra. Waggaa gara 38 tureera jechuudha. Ammallee guyyaan kun akka guyyaa goototaa fi wareegamtootaatti haala addaatiin dirree qabsoo maadheelee fi caasaalee adda bilisummaa Oromoo fi akkasumas hawaasa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof anaannatan biratti kabajamaa jira. Bara kanas dirree qabsoo fi mooraalee qabsoo bakka adda addaatti kabajamaa jira. Oromiyaa keessatti biyyoota ollaatti biyyoota fagoo keessattis ebilli 15 haala addaatiin yaadatamuu fi kabajamuutti jira. Guyyaan kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessumaayyuu waajjira adda bilisummaa Oromoo isa muummee Asmaraatti argamu keessatti ebila 15 haala addaatiin kabajamee jira. Guyyaa kana dhaamsa darbe keessaa haasaa hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawid Ibsaa dhageessisan isa tokko. Haasaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo kana kutaa tokkoffaa qophii keenya xiyyeeffannaa irraa keessatti qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Hogganoota adda bilisummaa Oromoo ayyaana kanarratti argamtan qondaalota hojii adda addaa miseensotaa fi akkasumas keessummoota ayyaana qaalii kana fi kabajamaa kana nu ga'uunsaa fi maqaa miseensota hoggana adda bilisummaa Oromoo bakka adda addaa jiran maqaa miseensota adda bilisummaa Oromoo addatti immoo maqaa qondaalotaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo akkasumas maqaa uummata keenyaan ayyaana kanaan nu gahuu isaatiif kabajaa nutti dhaga'amu ibsachuun barbaada. Ayyaanni kun akkuma jaallan yeroo adda addaatti waggaa adda addaa keessatti addatti immoo amma waltajjii kanarratti bal'inaanii fi bifa ifa ta'e tokkoon ibsametti ayyaana qabnu keessaatii fi Oromoon ammatti qabu keessaatii isa kabajamaa fi isa ol'aanaadha. Kunis sababaa malee miti. Gootonni akkasitti kufan gootonni sirna kolonii ofirraa faccisuudhaan kolonii jalatti akka hin cabne uummata keenya hiraarsanii lolchiisanii lolanii kufaa bahan akkasumas finciloota adda addaa erga kolonii jalatti kufnee booda jalatti kufani darbee immoo adda bilisummaa Oromoo erga ijaaramee booda gootota qaqqaalii kanneen dhaaba kanaa fi qabsoo kana gadi dhaaban qabsoon isaanii fi dhiigni isaanii akkasumatti nafne bakka har'a geenya kanaan waan nu gaheef guddaa itti boonaa isaaniinis immoo dhiigi isaanii fi lafeen keessan karaatti nafne qabsoon kunii fi ummati kun waan isaaniif seenaadhaan barreessee asiin addunyaa kanarratti mul'isaa jiru argaa waan jirruuf kabajaa guddaa fi ufitti boonuu guddaadhaan haala ulfaataa fi haala ol'aanaadhaan kabajna. Kanaaf addatti akkuma jaalbaarentuu nama dhiyoo kana jedhe ayyaana waggaa kana addatti kanneen akka yaadannu dirqamnutu jira akkan ufii goobadhutti.
sirni kun maal akka ta'e sirna fokkisaa waggaa 100 fi gara waggaa 50tti deemnu kana keessatti maal akka ta'e ka calaqqisu addatti ayyaantuu Mahammad ajjeefamuu ishee gaddaa akka addaatti yaadannaa jechuudha bara kana keessatti. Kanuma keessa Diinqaa Mardaasaa rukutamee amma hospitaala jiruu fi abbaasaa obbo Mardaasaa ajjeefame Damdooloo keessatti akka addaatti yaadannaa jechuudha. Kanuma waliin Gudar keessatti ni yaadattu abbaaf ilma mana keessa seenee humni sirna kana agaaziin abbaa achi keessatti ajjeesee mucaan madaa'ee amma eessa jira akkamitti jira ka hundi keenya beeknudha jechuudha. Kanuma waliin qabsoon bilisummaa Oromoo fi sochiin uummata Oromoo sirna kana waggootii 3 darban kana keessatti itti deddeebi'ee sirni kun ajjeechaa suukanneessaa ka bara qe'ee shibbir jedhan sanaan ol ka ta'e malee sanaa gadi kan hin taane magaalaalee Oromiyaa guutuu baadiyaalee Oromiyaa guutuu keessatti deddeebisee ajjeechaa godhullee qabsoon kun didee wareegame irra tarkaanfataa sochiisaa itti fufa waan sardeef ammas deebisanii labsii yeroo muddamaa jedhanii labsatan sana keessatti kanneen wareegaman hanga ammaa erga labsiin kun ka dhiyoo kanaas bahee qofa gara nama 75tti ol guddataa jira. Isaan kana hunda ni yaadan. Ajjeechaa Moyyaaleetti ta'e kanneen osoo mana shaayii keessa taa'anii shaayii dhuganii reestoorantii xixiqqaa keessa taa'anii otoo irbaata nyaatanii hojii isaanii irra otoo jiranii bakka nagadaa kanneen ajjeefaman akka addaatti yaadan. Isaan kun hundi sirni kun maal akka ta'e ka Oromoo irratti diriiree waggaa 150 Oromoo irra jiru maal akka ta'e ni ibsu. Isa kanaaf bara kana isaan kana addatti yaadannaa jechuudha. Yaadannoo kan hunda duuba ka jiru faajjii fi alaabaa fi mallattoo qabsoo bilisummaa Oromoo kanneen gadi dhaabani ka guyyaa kana yaadannu qabsoon immoo waan isaan gad dhaabaniin as geesse kana boonaa fi gara fuuldura keenyallee ifataa fuulduratti ilaalaati yaadannaa jechuudha. Kanaaf yaadannoon goota isaa sabi kumuu waan isaan lafa kaanii fi waan isaan irra dhaabbatanii uummata isaanii boonsuuf saba boonsuuf hojjetan kun isaaniif kabajaa kana caalaa waan isaaniif maluuf addunyaan kun hundi goota isaa kanaaf kabaja. Addunyaa kana keessatti goota isaa kan hin kabajne hin jiru. Garuu Itoophiyaa keessatti ofii isaanii warra nu ajjeese faarfata goota keenyallee akkam faarfanne nu dhorkaa waggaa 150 gara ta'utti harkaaf miila keenya tatuu barbaadan kana sakaallannee keessaa bahuuf hojjetaa jirra akkasittis qabsoo gochaa jirra. Kanaaf kanneen qabsoo kana sadarkaa kana gahuu keessatti mana hidhaa keessatti waggootii kana hunda keessatti addatti waggaa 27 kanneen wareegama ulfaataa baasanii gariin immoo eessa buutee isaaniillee kan hin beekne kanneen akka Jaalnadhii Gammadaafa Jaalsaddiq Umarfaa fi warra kana fakkaataa hedduu lakkoo tarrisi isaanii hedduudha. Isaan kan hundaati yaadannaa jechuudha. Kanneen immoo har'a miseensota adda bilisummaa Oromoo qofa ta'uudhaan mana hidhaa keessatti ugguramanii har'allee darara ulfaataa keessa jiran isaan kun hundi ka wareegama kana keessatti lakkaa'amanii wareegama isaan baasaniin immoo fuuldura keenya ifaa ta'uu argaa isaan kana qabanya jechuudha. Waan kabajaa ayyaana kanaa ergan kana jedhee booda gaggabaabsee qabxiilee tokko tokko kaasuun barbaada. Amma sana keessaa mee gabaabsinee maal keessa jirra? Qabsoon maal keessa jira? Uummati keenya maal keessa jira? Darbee immoo sirni kun maal keessa jira ka jedhu. Waan xiinxala bal'aa fi seenaa bal'aa keessan seenu bakka amma geenye jiru kana keessatti akka beektonnuu lafa kaa'an sirni kuni uummata cunqurfamaa addatti immoo uummata Oromoo cunqursee bulchuu fuulduratti deemu haala hin dandeenye keessa gahee jira. Akkasumas uummati Oromoo fi cunqurfamtoonni
sirna gabroonfataa jalatti buluu itti fufuu akka hin dandeenye agarsiisaa jiru. Kanaan ibsama haali keessa jirru kun. Kana jechuun maal jechuudha? Waggootii darban addatti ka jennu waggaa 4 asitti itti fufinsaan qabsoodhaan wal hudhuu cunqurfamtootaa fi addatti immoo adda bilisummaa Oromoodhaan ka hoogganamu ummati Oromoo qabsoo bifa adda addaa fincila sochii qabsoo hidhannoo akkasumas sochii siyaasaa fi jaarmiyaa propagaandaa waliigala sirna kana irratti godheen itti fufinsaan wareegama ulfaataan irra gahullee sirna kana sochoosee raasee har'a sirni kun uf keessattillee raafama guddaa keessa seenee ishee kana keessaa bahuudhaaf jiraachuusaaf immoo survival ammallee rakkinicha furaadhaaf otoo hin taane akkuma amala isaa EPRDF deception gowwoomsa trick mala xixiqqaa adda addaa ishee kanatti jira jechuudha. Uummati Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo deceptionii EPRDF fi triikii maloota adda addaan uummata gowwoomsanii saamuu fi jiraachisuu fi EPRDF fi sirna EPRDF dhaalee harkatti qabu sirna gabrummaa Itoophiyaa sana isa kana jiraachisuuf wixxifataa jira. Wixxifata kana keessatti akka duriisaa sana akka qoma dhiibee uummata kana fixaa ajjeesaa maalnaan jedhu malee deemuu dadhabee uummata kadhachuu takka immoo of keessattis waan jijjiire jedhee wama daddaaqamuu kana keessatti akka nama machaa'ee fuulduratti deemuu yaalee machiin sun immoo of booda si'a 2-3 isa deebisisaa jiru kan haala kana keessatti jira jechuudha. Isa kana keessatti kaas dhiyoo muummicha ministeeraa of keessaa baafne kunoo jijjiirama isiniif fiduuf jenna kana fakkaataa dhaan uummata gowwoomsuuf waan isaan godhaa jiran kana namni hundi ka fuuldura isaatti argaa jirudha. Uummata Oromoo fi uummatoota cunqurfamootiif garuu akkuma deddeebisee isaanitti hime fi deddeebisee qabsoo isaaniitiin isatti agarsiise sirni kun isa maayiitiif ka namni biraa itti darbee humni biraa itti darbee sirna kana jiraachisu otoo hin taane jijjiirama sirnaa isa bu'uuraa isa kana ka gaafataa jiru. Isa kana keessatti addunyaan illee irratti beekee haala kana keessatti ufumaa uummata gowwoomsuuf hoogganoonni fi ka sirnicha harkaa qaban ol babahanii uummata waan jechuurra jijjiirraa bu'uuraa akka fidan jijjiirraa bu'uuraa akka argamsiisan tarrisee maqaa HR 128 murtii ka qabsaa'onni fi communitiin adda addaa ka uummata Oromoo keessa jiran dhuguma uummata isaaniif ka falman warra koongireesa Ameerikaa keessaa immoo miidhama uummataaf naasoo qaban wajjin ka dhiyoo kana murteessisan ragaa gahaadha jennee amannaa jechuudha. Haala akkasii keessatti egaa bakki amma geenyee jirru akkuma jalqaba jedhe mootummaan kunillee sirni kunillee uummata kana bulchuu ka hin dandeenye keessa ta'ee ka of agarsiisu inni immoo nin jiraadhaa fi kana keessa nan bahaadhaan ka wixxifataa jiru uummati immoo kuni jijjiiramuu qaba jedhee haala jiru kana keessattidha. Sana keessatti uummati Oromoo walumaa gala akka uummataatti darbee immoo addatti dargaggoonni keenya qeerroo bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo haala kana keessatti gaaffiin uummata Oromoo isa giddu galeessaa center ta'uusaa uummata addunyaatii fi sirna Itoophiyaa kanaaf illee ka himanii jiran jennee taman. Isa kana keessatti amma jijjiirama finne jedhee lallabamu kana keessatti waan gurra namaa harkisuu fi ija namaa harkisu Itoophiyaa faarsuu Itoophiyaa kana haa faarsinu haa leellisnu warra nuun jedhanii achi as nutti himuu barbaadan ishee kana ilaaluun barbaada. Ishee kana ilaaluuf sirna Itoophiyaa keessa darbine gaggabaabsinee tuquun barbaada. Isaan kana keessaa ka jalqabaa sirna Minilikiin hoogganamu ka sirna kolonii uummata Oromoo cabse sana. Uummata Oromoo cabsuu sana keessatti uummata Oromoo cabsee
irra qubachiisee warra qawwee qabatan settlers sirna Oromoon ittiin buluu fi ittiin jiraatu sirna bulchiinsa isaa aadaa isaa akkasumas immoo sirna hawaasummaa inni qabu kana hunda diiguu irratti kan inni banne. Diiginsi kana keessatti akeekisaa eenyummaa Oromoo diiga ajjeesanii kasaanii fudhachiisu kana gadi dhaabu kana immoo humnaan haala suukanneessaan kana godhanii sirni gadaa diigame bakka waltajjiin Oromootti wal gahu kun hundi diigame aadaan isaa akka tasa hin mul'annetti bakka hundatti uggurame haala kana keessatti darbee. Kanaaf gaafas imaammati jiru humnaan cabsanii humnaan fudhachiisuu qabu. Kattaanee dhufe sirna Minilikii sirna Haile Sillaaseeti. Sirna Haile Sillaasee keessatti imaammata isaan lafa kaawwatan afaan tokkicha afaan Amaaraa amantii tokkicha Ortodoks aadaa tokkicha aadaa uummata Amaaraa fudhatamee Itoophiyaa gochuu ka jedhudha jechuudha. Isa kanarratti karaa mana barnootaa karaa aadaa karaa qaban hunda sirna qaban sanatti dhimma ba'anii isa kana ummata Oromoo fudhachiisuuf ka ummata Oromoo harkaa balleessu ka cunqurfamtoota harkaa balleessu irratti duulan waggaa baay'ee afaan isaa otoo nafee akka inni hin dubbanneef akka inni waan hin goonetti ka ittaanu sirna dargiiti sirni dargii kunillee isuma kana gadi jabeessaa deemuuf sirnicha jijjiiree sooshaalizimii kanaan ummata hunda tokko taasifne aadaa adda addaa fi afaan adda addaa fi eenyummaa adda addaa akka hin gaafannetti isa kana keessa irratti duulan. Ka ittaanu sirna EPRDF waggaa 27 kana keessa jechuudha. Sirna EPRDF waggaa 27 kana keessatti EPRDF ka hoogganu TPLF. TPLF jechuun Tigrayan People's Liberation Front. Adda bilisummaa uummata Tigraay. Uummata Tigraay bilisummaa baasuuf ka dhaabbate. Isa kana mirkaneessifachuuf immoo ka isaan lafa kaawwatan gaaffiin saboota gaaffii politikaa jiran keessa isa giddu galeessa. Kanaaf gaaffiin sabootaa kun deebi'uu qaba ka jedhu sadarkaa heera biyyaatti sadarkaa imaammataatti labsatanii ishee kana Tigraayiif akka hojiirra oolu godhanii uummati Oromoo immoo akka kanatti dhimma baane akkuma isaanii ka qabsaa ture adda bilisummaa Oromoo Oromoo Liberation Front jedhan adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo gabrummaa keessaa baasuuf ka qabsaa'u Liberation Front jechuudha. TPLF irraa garaagarummaan qabu. Heerri Itoophiyaa akkasitti TPLF eeyyamee gaaffii saboota sana deebisuudhaaf TPLF nagaadhaan dhimma itti bahee Tigraayin ijaaru keessa addi bilisummaa Oromoo lolli irratti labsame ka uummata Oromoof waan ni godhu duulli irratti waan ni ta'e uummata Oromoo irratti sanaan qabatame sirni saboota stiif gaaffii sabaatu ka gaaffii isa ol'aanaadha jedhanii lafa kaa'an waraqaa irra jiru ka heera isaanii irra jiru Oromoodhaaf akka hojiirra oolle qawweedhaan ugguranii waggaa 27 lolatti jirra jechuudha. Kutaa lammaffaa qophii kana torbaan dhufu qabannee dhiyaanna hagasitti nagaa keessanuu tura. Haga yoonaatti caqasaa ka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.